اللي كنت بيه بكذا جنون وقوم يدارم منه هذا الدنيا كم ناوان جوت رجع مجرى والله بالله رقما إنه ما هم كم مجتمع تيسنوا أجايب التاتم مثل أود إني لا نندم دي وقت شيء جمال فان جلسة لا كود دبني جرب برنامج خراي سان كوداني زمبي إنه دبين جب دورا فر إبابن نوتي غبا سني قدم لان لا نما بكر راجياو ميكم ولا لا مينم هذا بكر راجياو وري غبا دنا دابتو urjii samii gubbaa jirtu fakkaatan inna xiqqeenya keessa jalaa yoo laaltu kaameraa walitti deeyisee mul'isu jira waan ta'eef hedduu arkuu dhabuun ni mala akka itti warri viidiyoo baasu sun dhibe dhagaan kun abbaan tokkochi yoo siggakkee harreeti duraatti gortu hin jirtu wallahi yaa nama mana teessee boombaa yeroo feete gabbaatee qe'ee keessaa banattu yaa nama deeraachi seentee shaawara keessaa bishaan boombaa irraa waraabbattu wallahi rabbiin tola guddaa sitti oole akkasiin salaata dhiiftee teessu akkasiin ibaadaa rabbii wallaaltee rabbii keessa duyda galtee jirtu bishaan mana keessaa qe'ee keessaa waraabbattu yeroo feete boombaa banattu feetoo waa feetu qabbanaawaa akkasiin salaata rabbii dhiiftu yaa takkasiin salaata rabbii dhiiftu wallahi rabbiin sidii sun ta'u tan hubadhu ummanni kun bishaan kana hallayyaa tana gubbaa sanii kaanii lafa nuti kanatti keessatti urkinee bishaan akka nurraa yaa'u jiru tana asirraa bu'anii nuti gadi hin fagaanne jala kana deemanii Sheekh Jamaal Faan irraa bifa kutan daqiiqaa 30 caalee jira eeganu biraa kutan as jala deemaa jiran isa dhaquuf akka isaan deeman rabbi haa beeku Ahmad Najaashi Sheekh Mikaayilii Sheekh keenya Sheekh Jamaali isaan hundinuu kutanii jiran dheengadda gaafas gubbaa teenyee nyaq jennee boonyu rakkoo akka arraa agarree tana agarree garuu hangummaan agarree nu dhageemtee hawaasa keenya kadhagaa qaqqabachaa bishaan as keessaa ol deemu agarree gaddinee booyaa turre boo'insa keenya san gartanii isinilleen arjoomaa turtan arjooma keessanii irraa lamada asin nu deebise inshaallah bishaanni baaf jennee abdii rabbii keenya irraa qabna ammoo wanti isinit dhaamman yaa nama rabbiin haala sii mijjeessee bishaan qe'ee keessaa waraabbattu mana kee keessaa yeroo feete banattu rabbii kee sodaadhu ibaadaa rabbii keetii godhi ummanni kun hallayyaa tana keessa gabbu'anii sa'a lama dachii jala deemanii bakka amma nuti dhaabbannu tanattu hurkaan gosa biraa amma nuti bakka iftu jirra asii gadiin dukkana gad deemuu hin dandeessu dukkana tana keessa baatirii ibsatanii osoo qilleensi hin jirre sa'a meeqa deemanii bishaan waraabbatan bishaan san waraabbatanii ichi as deebi'uudhaaf sa'a lama deeman asii kaanii bakka bishaan bareedaa irraa waraabatan dhaquuf sa'a lama deeman achirraa asoo bishaan firra baadhatanii bishaan keessa baatirii ibsatanii hayoo baatiriin harkaa kufe waan ittiin deeman hin qabne yoo namni bira jiraatee ibseen malee rakkoo tana keessa deemanii bishaan kana fidanii beeyladaa obaafatan rakkoo tana keessa deemanii fidanii bishaan ifii dhugan rakkoo tana keessa deemanii bishaan fidatanii maatii jiraachifatan tarabbiidis hin daganne kana keessa deemanii bishaan fidanii ibaadaa rabbii godhaa jiran yaa nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala haala sii mijjeessuu sanii wajjin ibaadaa si dagachiise wallahi itti gaafatamni kee ka ummata kanarra jirurra guddaadha tana qajeelun naa hubadhu warra bishaan gubbaa taa'ee salaaturra ummata bishaan rakkoo tana keessaa waraabee salaatuuniitu irra soaba qaba ammallee nama bakka rakkoo tana taa'ee salaata dhiisurra nama bakka sadoosan taa'ee salaata dhiisuutu diliirra qaba rabbii keen sodaadhaa du'aaf teeysan ummata kanaafillee rahmata godhaa rabbii magaalatti isin galchi rabbii haala isinii mijjeessee ulaa duraa bombaa banattanii akka waraabbattan isin godhe mana keessan keessaa banattanii akka waraabbattan akka ittiin dhiqattan akka ittiin tolfattan isin godhe hayoo feetan qabbanaa yoo feetan owwaa banattanii akka ittiin tolfattan isin godhe rabbii sallaalaa ummata kanaaf tola dhuguma rabbii huccuu nurra jiidee jirtu shurraaba kiyyaa ni gartallaa nurra jiidee jira hurkaan asiin qaama keessa gannaa'u jirtu shurraaba kana jala kabiraa jiraafi malee qaamni kiyya kun guutuun bishaan ilaa miilaatti hurkaan irraa gayyaa'u jirtu ilaa miilaan na buutee jirti hin fagaanneen asiin deebi'e anaa asii deebi'eetu ilaa miilatti hurku jira ummanni kana keessa za'a lama deemoo dukkana tana keessa akkami jira waan jiru yoo asirraa madaala gootu hedduu nama dhageema rifeensi kiyya kun akka waan miicadhee bishaan subhaanallah innaa hurkuurraa jechuudha yaa obboleessu rabbii keenya haa sodaannu rabbii haala nuu mijjeessee ummata kanatti haala hammeesse rabbii nu balloo keessa jiraachisee isaan rakkoo tana keessa kaa'e rabbii hulaa duraa bishaan waraabbannee dhuguu nuu mijjeessee isaan kana dachii jala fageessee bishaan waraabbachiisu jiru rabbii kana laallee ummata kanarraa rakkoo tana haa hiinu man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi duniyaa naffasa allaahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama oo kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam nami rakkoo addunyaa takka namarraa fure rabbiin rakkoo akhiraa faallaa sanii irraa furaa jenna obboleeyyan kiyya rabbiin rakkoo addunyaa akhiraa isin irraa haa furu ummata kana bira dhaabbadhaa ummata kana deeggaraa ummata kana waan qabdaniin bira dhaabbadhaa gargaaraa isiniin jenna ummata kana gargaaraa isiniin jenna yoo nuti wal gargaare rabbiin nu gargaara yoo nuti walii rahmanne rabbiin nu rahmata deeggarsiisin hanga ammaa godhaa turtan godhaa jirtan hedduu hamilee nutti hore hawaasa ni qabna hawaasa keenyaaf bishaan ni baafna isa qabuun gargaarsifannee eega rabbiiti isa hin qabneef isa dhabeef isa rakkateef rakkoo keessaa baasuudhaaf ni tattaafanani carraa ina waan jiru
abdii guddoo nutti hortanii jirtan inshaallah akkuma mana bira dhaabbattan kana bira dhaabbachuun keessan itti fufnaan yeroo gabaabduutti hawaasa kana Oromoon nama miliyoona 60 oli qarshii takka takka yoo kanneen uummata kanaaf bishaan baasuu danda'a hedduu miti jechuu qiyya ammoo haa ta'u nama tokko 100 150 100 maal kannaa jirtan rabbi isinirraa haa jaalatu qarshii shanirraa kaasee ilaa 50 irraa kaasee hanga 100 meeqaa gamtaanis dhuunfaanis namni arjoomaa jiran rabbiin isinirraa haa jaalatu yoo rabbiin keenya fedhe uummata kanaaf bishaan yeroo gabaabduu keessanni bahannee abdii qabna waan nama gammachiisuu fi abdii namatti horu hawaasni keenya biyya keessaa qarshii 5 qabuus qarshii 10 qabuus khadibba qabu qarshii 50 arjoomaa inni qarshii 10 qabu qarshii 5 arjoomaa khudalama qabu qarshii 6 arjoomaa khadiidam qabu qarshii 10 arjoomaa haala saniin nu bira dhaabbattanii hamila nutti horaa jirtan inshaallah haalli kun itti fufnaan yeroo gabaabduu keessatti uummata keenya kanaaf bishaanii miti waan feenee ni baafna inshaallah wal bira haa dhaabbannu haa wal gargaarru rabbii haala nuu mijeeyse isaanitti hammeeyse kana laallee isa galatoonfachaa uummata kana bira haa dhaabbannuun isiniin jaa waan nu fixeef irraa ni baana akka warri seeneetti isin seenne gubbatti hafneeti isin hafne waan ta'eef hedduu rakkachaa jirra oowwi nu fixe mee manaa manatti jirti sheekha nu dura ol deem برسلا وما قبت وما قبت انقبت يبنى جيا هو ما قبت البانغا سبحان الله ولو مدين من درد مثل أود إني لازم ندي وقت شيء جمال فانجي لسه لا كود دبني جرب نافت خراي سان كوداني زمبينو دبين جب دور أفر نبافن أسمع كاي زانا كي أمباني أو إني دبي جب دبير دبين جب لب متي جب آفت چونه جب آتے کمی بيشام بافت چو جراني سان मैं घर नमनी वार उमले वाजा चमुले أسينابان ولا بكتنا بيشانجرا بيخني تفني لونو يا وكم يا ولونو ما نكمل جران دوغت मैं लोनो कम जिरा याओ ورّي ميل لماني بوا أبو سبيلو كنا كنا مرّن بونه فقادو شغل ووي خم والله خيوس هيك إنا لله يلا بيا بلي كلين سما الدنيا أنا يولا قري الحمد لله يا وش جمال بانا كم جرن